Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harkafuni hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii jira jirta nagaa keessan alhamdulillah galata rabbiin nagaa quwwate hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hara jechuudha waan xiqqoo na aarsi baay'ee na aarsin jechuudha isinti dubbachuu dhufe asumaanuu jechuudha subscribe like share na godhaa jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya warroonni tokko tokko jechuu viidiyoo tiya laalteentuma like osoo naan godhin baatanii like na godhaa isinin jedha maallaqa ittiin baastanii gatii nama baasisu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan hin taane waan badaa tokko jechuudha wanta nama balleessu tokko social media kana rafiin fiduu jechuudha kanaafiyyuu wantuma gaariidha kan inni hojjedhu kanaafiyyuu jechuudha like na godhaa isinin jedha haraama illee hin qabu nama waan badaa hojjetu jechuudha yoo like godhan haraama qaba yeroo nama waan gaarii hojjetuuf dammu jechuudha baduma haraama hin qabu jechuudha akkasiin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya innaa jechuudha hara waan baay'ee na aarsin jechuudha wallahi dubbatu dhufe hojii hojjetaa jirallee jiddumaan dhufeen isiniin ja'a hordoftoota kiyya jechuudha maali hojjettanii shamarran keenya jechuudha shamarran nuti qaaliidha jechuudha maali akka qaalii taatan ni wallaaltanii har'as borus iftaanis jechuudha ka footoo keenya qullaa footoo shamarranii qullaan jechuudha social media irra deemuuf maaliidhaan hinde inni baar rabbii keessanii miti dhiirri tokko isin jaalata iyyan namni ima wal jaalata jechuudha geeru footoo isin waraabdanii bira kaayattan kun maaliidhaan footoon isin waraabba rabbii keessa seetanii rabbii ofiitu namni bar nama haadha abbaa ofii afoo iyyuu jechuudha qullaan ijjetanii akkamitti qullaa jechuudha dhiira afoo ijjettanii sanuu viidiyoo waraabinaa ergisiniin jedhe osoo diingatallee isinirra waraabbate haa ta'u ofii keessanii waraabdanii ergitan kun maaliidhaan nuti hin barannu wal jalatti hin barannu mammaasa wayititu jira jechuudha maatiin kee duraan kan nutti himanii shamarra akkana jettii jedhan yaa rabbi bareedina naa kenni mooyaa hiriyaatii jalattuun baradhaa jetti shamarri jedhan kanaafuu jechuudha nuti jechuudha nama tokkorraa baratuu hin qabnu nama tokkorraa hin barannu har'a kaleessaa miti jechuudha osoo tokkokiin kun hin dhufin dure jechuudha asliifaa jechuudha wannoo gubbaarratti maali maqaan isaa Facebook irratti jechuudha Facebook irratti waan kana dabarsaa turanii jechuudha shamarran qullaa jechuudha sheer gochaa turanii jechuudha innaa kanaafuyyuu gorsaa turanii jechuudha innaa kanaafuyyuu maalumatu mee qullaa isin oofa inni suni maali keessan obboleessa fi afoo namni qullaa ejjeta jechuudha maa inni isin kan miidiyaa afoo qullaa ejjettan miidiyaa afoo namni akkamitti qullaa ejjeta akkamitti namni miidiyaa afoo akkamitti qullaa hojjeta namni tokko jechuudha hinde safuu qabna jechuudha safuu qabna duudhaa qabna maa inni kuni maa nu salphistanii namni tokko qullaa shamarri takka qullaa baate jechuudha shamarri hunduu qixa waan qullaa baateeti jechuudha kanaafiyyuu nuti hojjennee jechuudha maatii keenya jijjiiruudhaaf dhufne malee qullaa social media irra deemuu fi miti jechuudha kan biyya keenya irraa illee baane hundi keessanuu gaafa biyyaa baatan gaafa akkanatti hin baalagin jechuudha gaafa telefoona kashaafayyuu hin qabanne san jechuudha karoora karoorsitanii dhuftan karoora karoorsitanii jechuudha maatii keenya akkana goone ofii keenya akkana goone of jijjiire jettanii dhuftanii jechuudha garuu biyya orbaa geessanii kashaafa qabatanii kashaafa san irraa baatanii jechuudha telefoona qabatanii achiin booda karaa feesbuukii dabartanii jechuudha achiin booda tokkotti dhuftanii achiin booda jechuudha qullaa ejjechuutti kaatanii jechuudha qullaa ejjechuutti kaatan innaa lillahi wallahi baay'ee nama jibbisiisa waan nama jibbisiisu dalagina bakka waan nama jibbisiisu dalagina gootanii dammoo as deemtanii nuti himatina maallaqa keessan dhiiratti kenninaa nuun jedhanii jiran nu himanii jiranii jechuudha nuti himanii jiran kennitanii miti dhuftanii as nuti himina bakka kenniteefi jaalatte kenniteefi baga nyaate baga gixxim godhee jechuudha maamadoodhaan ani kan inni isiniin jedhu faaxeedhaan jechuudha maallaqa isinii kennitu irraa guurradha islaama yoo taatan jechuudha akka ganniin jette san islaama yoo taatan jechuudha bismillah jedhaati jammara akka kristaan yoo taatan immoo basmaam jedhaati jammara qacca godhaa jechuudha maaliif isinitti kennan obboleessaa isin haadha isin abbaadha isin bar maallaqa jechuudha yoo maatiin keessan isinirraa nyaate isinin aarsu ani kan maatiin kiyya nyaatu nan aarsuan hinde namni alaa garuu gizee maallaqa nyaatu jechuudha baay'ee nama gubaa jechuudha baay'ee tokko maallaqa keessan itti kennitan qullaa keessan itti kennitan hay maali kun
maalisa nuti bar hojjetanii jechuudha of jijjiiruudhaaf biyyaa yaani malee barumsa ganni sinti nagar waan meeqa dhiistanii jechuudha biyyaa dhuftan baratanii hojjetanii of jijjiiruudhaaf jechuudha biyya ormaa keessa deemu kun diqaalaa garaa kaayyata kun namni tokko jechuudha osoo nikaa walirraan qabaatiin yoo kiristaanallee taate jechuudha akka amantii isaaniitti osoo maatiin beekee osoo wannoon jedhin jechuudha akkamitti dhiira tokko wajjin waggaa 3 waggaa 4 jiraatan akkamitti jiraatan zinaa waggaa 4 waggaa meeqa hojjetan jechuudha akka amantii kiristaanaatti illee taanaan duu qabdi dubartiin akkana duu qabdi jechuudha akka amantii islaamaatti illee taanaan duu qabdi jechuudha duu qabdi dubartiin akkana jechuudha dubartii zinaa daladdu jechuudha wanti fokkataan akka zinaa hin jiru hee mana madaami keessan taati dalagadhaa hojii teessan maaltu mana madaamiti iyyuu sin baase shamarran baay'een hin jiran kan mana kan madaamiti bahanii sirna siraatan jechuudha hojii ofii hojjetataa jiran kan bakka hojii ofiiti iyyuu hin baane jira jechuudha bakka seenan iyyuu kan hin baane hojiinu hanga fedhee iyyuu itti guddata achumatti jechuudha daaqan jechuudha anin beeka shamara jechuudha ala hojjettu garuu jechuudha uffata madaami jechuudha mana madaami keessa kan mashiin hin jirre harka ishiitiin uffata miicitu jechuudha harka ishiitiin uffata miicitii jechuudha shamara akkanaati jira jechuudha qaalii kan karoora manaa baate jechuudha innaa isin kanuma hundumaayyuu baqa arrabsiisaa jirtanii jechuudha warroonni ala keessa deemtanii warroonni jechuudha waan hin taane dalagan kun nurraa ejjadha daawun isin hin jenna jechuudha daawun kan biyya keetitti jaarsa qabdu jaarsa kee gattee walii gadi shanaafatiin jaarsa keessan jechuudha sirreeffadhuuti qabadhuuti jaarsa keetii walii taraarami jaarsa kee wajjin jira dhiyyoo kan wal loltallee ta'e jechuudha inna as deemtanii jechuudha waan taane nutti hin qaaqinaa nutti asif fidina mataan nu dhukkuba nu jibbisiistan jechuudha nu jibbisiistan nagaa keenya mana madaami teenyaa taanteenya hojjenna shamarran biyya alaa jedhan maqaan nu badee jira jechuudha walitti qabanii jechuudha inna kanaafuu of eeggadhaan isin jedha inni xaan immoo jechuudha inni xaan immoo waa'ee fatiyaatii fi dunyaa dubbachuu dhufee jechuudha. Fatiyaa jechuudha akkuma beektanii fatiyaan jechuudha baay'ee nama gaarii nama beektu jechuudha. Akkanaan beekuti jechuudha garuu keessa namaa rabbumatu beeka namni hin beeku jechuudha akka sooshaal namni jechuudha fuula sooshaal miidiyaa kanarratti mul'atuu fi fuulli keessaa tokko miti jechuudha hordoftoota kiyya garuu akka sooshaal miidiyaa kanarratti arginutti jechuudha fatiyaan baay'ee nama gaarii nama cimtuu jechuudhaan akkasittiin beeka jechuudhaan akka kiyyatti kanaafuu jechuudha intala san irratti fuudhee jechuudha. Intala isaanii fuudhu jechuudha mirga qaba yoo danda'e jechuudha shariyaatu eeyyamee fi dhorguun hin danda'amu jechuudha geeruu jechuudha injiraa miti nama ishiin hin jaalanne nama ishiin hin feene itti fidee jechuudha kanaafuyyuu hunda keenya baay'ee gaddisiisee baay'ee jibbinee turre jechuudha alhamdulillah amma jechuudha mana isheettillee deebitee galanni karabbiiti amma dammoo jechuudha dunyaadha jechuudha dunyaallee akkasuma jechuudha jaarsa ishii jalaa fudhatte jechuudha shamarreen takka silaa jechuudha wallahi baay'ee nama maal goonare maqaa shamarree dha'uun kun baay'ee nama jibbisiisaa jechuudha hordoftoota kiyya maqaa shamarran yoo jiru shamarran hundaa miti shamarran qaqqaaliitu jira jechuudha innaa jechuudha shamarreen takka jechuudha jalaa fudhatte jechuudha jaarsa ishii yaa shamarran isin jaarsa namaa malee jaarsa biraa hin dhabdanii jaarsi hin jiru dargaggeessi hin jiru hin jedhaa baran kan jaartiin qabne hin jiru hin jedhaa baran maaliif bultii namaa diidan maaliif bultii namaa baxabbaxan uzi billahi kana bara kana haati fi abbaan abaartii jechuudha biyyarraa baatidha wallahi jechuudha maaliif bultii namaa diidan dargaggeessi hin jiru dargaggeessa hin heerumtanii maal go'a ati dargaggeettidha miti ati bar dargaggeessatti hin heerumtu maaliif bultii namaa diidda gizee ammaa kana keessa jaartii lama bulchuu miti jaartii takkitti iyyuu qabatanii hin danda'an jaartii takkitti baay'ee ulfaattee jirti jechuudha maaliif bultii namaa diidan mee gadi jedhaati ilaala wallahi jechuudha itti yaadame sirriitti itti yaada jechuudha sirriitti itti yaada osoo amma jaartii manaatuun daa'imman tana isinirra gattee jechuudha haadha daa'imaati daa'imman kan isinirra gattee deemte daa'imman tana guddisuu dandeessu isin bakka haadha san buufii dandeessu hin buutanii jechuudha hin buutan. Kanaafuu jechuudha itti yaada jechuudha dhiirri guuttee jirti dhiirri addunyaan kun hundi dhiiraa jechuudha dhiira jaartiin qabnetti heerumaa jaarsa namaata jala hin deddeemina shamarran akkasiisa yoo argitan barbarree itti ulaa wallahi jechuudha laa manatti waamati
nama nagaa fakkaadhati manatti waamate barbarree itti ulaa'e jechuudha. Kanarraan sooshaal miidiyaa kanarratti gannuu dhiisa. Saniin ala jaarsa namaa jalan deddeemtu jechuudha. Dhiira guuttee jirtu akkamitti jaarsa namaatiitti maraattan qoy maalisaa bultii namaa diiguudhaaf bakka karoora baafattanii kaatanii jiruu namaa diiguudhaaf namni bar bultii kana jechuudha akka xiqqishootti ittiin dhufne bar akka xiqqishootti ittiin dhufne jechuudha namni bultii ijaaru tokko waa hedduu keessa tareeti jechuudha waa hedduu keessa toree qabeenyallee godhataa jechuudha waa hedduu dubartiin takka jechuudha heerumtee dainsa ishii sanirrattu jechuudha makaraa hedduu argitii jechuudha makaraa hedduu argitee bultii kana gadi dhaabbattee har'ammoo isin jechuudha bultii ishii jalaa diidanii innaan ilaa maal taatansa jiruu namaa hin diigina jiruu namaa keessa baha viidiyoolee isinitti dheeresseen jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Warreen isinitti balleesse dhiifama naa godhaan isiniin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baay'ee isin jaaladha like share naa gochuun dagatinaa isiniin jala subscribe asuma maatiin